Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Pozishinii akkam yoo fayyadamne ilma argachuu dandeenya jechuun irra deddeebiin gaaffii na gaafatanii jirtu. Dargaggoo ilma argachuu hin feeneefis sagantaan kun faayidaa guddaa qaba. Egaa gaaffii keessan ilaaluun deebii gahaa fi barsiisaa ta'e qabadheen dhiyaadhee jira. Channel kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatiin hojii turaa jechuun affeeraa kiyyaa. Egaa namoonni hedduun ilma argachuuf waggaa dheeraa yaalanillee yeroo argachuu dadhaban arginaa jirra. Sababbii hedduutu jira. Keessattuu erga ilma tokko argatanii booda ilma lammataa argachuuf namoonni hedduun yeroo rakkatan argina. Egaa ilma argachuuf pozishinii bareedaa ta'e keessaa inni dura mishinariidha. Pozishiniin kun beekamaa fi populaariidha. Inni gubbaa ta'uudhaan isheen jala ciisuudhaan walqunnamtii saalaa godhamuudha. Yeroo pozishinii kana fayyadamtanitti dugda jaallee keessanii jala tiraasii kaayuudhaan teessoon ishee akka ol jedhu godhuudhaan yeroo ispermii jiksitu ispermiin kee salphaatti gara gadameessaa deemuudhaan killee akka cabsuuf gargaara. Kun immoo salphaatti akka ilma argattan isin gargaara. Dargaggoo ilma argachuu hin barbaanneef immoo pozishiniin kun fayyadamuu irraa of eegaa. Salphaatti jaalleentee akka ulfooftuuf pozishinii gargaaruudha. Ishee jala ciibsuudhaan dhiirri tokko gubbaa ta'uudhaan pozishinii mishinarii jedhamuun beekamu fayyadamuudhaan tiraasii dugda yookaan teessoo ishee jala kaayuudhaan xiqqoo akka ol jettu godhuudhaan walqunnamtii saalaa eega gootanii booda haaluma saniin dhiirri kan jiksu yoo ta'e salphaatti ilma argachuuf isin gargaara. Inni lammataa immoo doogii istaayiliidha. Kuni shamarreen jilbaan erga jilbiiffattee booda dhiirri duubaan ta'uudhaan walqunnamtii saalaa godhamuudha. Pozishiniin kun qaamni saalaa dhiiraa gara fageenyaan akka seenuu fi yeroo jiksuu hedduutti qaama saalaa isaa gara fageenyaan seensisuun akka jiksuu fi hammi ispermii isaa xiqqaatu fi humna kan hin qabaanne ta'us pozishiniin kun ispermiin isaa gadaameessa keessa seenee salphaatti killee akka cabsuuf isa gargaara. Qaamni saalaa isaa xiqqaa yookaan immoo ispermiin isaa humna qabaatu baatus doogii istaayil kan fayyadamtaa yoo ta'e salphaatti qaama saalaa isaa san dhiibuudhaan gadi fageenyaan erga seensisee booda salphaatti ilma argachuuf isin gargaara. Inni sadaffaan akkuma mishinarii ishee jala ciibsuudhaan inni gubbaa tahee miila ishee gateetti yookiin ceekuu isaa irra kaayuudhaan walqunnamtii godhamuudha. Kun immoo qaamni saalaa isaa gad fageenyaan akka seenuu fi killee akka cabsuuf isin gargaara. Dhumarratti immoo dargaggoo ilma argachuu hin barbaanneef pozishinii kana fayyadamuu ni dandeessu. Pozishiniin kun maali? Dhiirri jala ciisuun shamarreen immoo gubbaa ta'uun walqunnamtii saalaa kan raawwatan yoo ta'e harkisni lafaa waan jiruuf ispermiin isaa salphaatti gadaameessa akka hin seennee fi killee hin cabsine dhoowwa. Kanaaf dargaggoon ilma argachuu hin barbaanne pozishinii kana fayyadamuun baay'ee isin gargaara. Inni biraa immoo furdinaa fi borcii hir'isuudha. Borcii guddaa kan qabaatan yoo ta'e qaamni saalaa keessan gadi fageenyaan akka hin seenne dhoowwa. Kanaaf furdinaa fi borcii hin barbaachisne balleessuudhaan ispoortii dalaguun akkasuma immoo qaama keessan sossoosuun barbaachisaa fi ilma argachuufis kan isin gargaaruudha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo gaaffii keessaniif deebii gahaa akka argattan abdiin qaba. Channel kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun gaaffii kamuu kan qabatan yoo ta'e koomentii irra naaf kaa'uu dandeessu. Koomentii keessan wal duraa duubaan ilaaluun gaaffii keessaniif deebii kan isiniif deebisu ta'a. Amma dhumaatti waan hojii turtaniif galatoomaa jecha fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.